I don't know. Hi famous dabar media irratti haasofni isaa. I don't know. Hi famous dabar media irratti haasofni isaa baay'ee natti tolaana. Haaroo natti hin taane dhugaa dubbachuudhaaf. Amaariffaan hojjeta miti? No, Oromiffaan malee. Oromiffaan. Okay. Ni ilaalamee booda. Sena. Daa'ima qaruutii wayiiti. የኔ ፍቅሮች ወዬ ዳማያ አታጎዳ እንዴ ኦፍር ጭብስቴ የኔ ፍቅሮች ጀናን ወዬ ይታማልታት እንዴ ilmooni keessanii mucaan maashaallah wallah rabbi jechuu hedduu bareeddan faamilii ajaa'ibaatu dhugaa dubbachuudhaaf. Jaarsi akkana jira Itoophiyaa keessaa hin barbaada. Haalli itti jirtan kun haala bareedaadha isinii galee akkanatti jaartiin jaarsarra ciisuun bataam itti bareeda. Hanga ammaa jaarsa firaasha taaneef malee jaarsa firaasha nu ta'e hin argine minyooti kenna jechuudha. Ani jira kana. Hin jira garuu biyya keessa jira taanaan gara biyya deebi'uudhaaf qophiidha nuti. Akkana walirra yeroo hunda walirra ciistu moo yeroo takka takka walirra ciistu? Biman chaloon yeroo hunda wal jijjiirra. Thank you gargaara. Borugee mi jiraan kun rakkoon qabu namni. Hayyaati faatu abi bigizee isirra ciistu ulfaatu. Yaa rabbii kiyyaati ani gaafuma fatee afi makiin akkanatti ijaarsa fidatanii irra ciisanii jedhan alluka lama dhiisee harka lamaan biyya kana keessa bayaa. Miira keessa seentanii bareeddaa geemi taphataa malee ati fi ati gaafiin jaraa qaba. Miira keessa seenne jennee sitti himanne situ miira keessa jira biirti kam daawwan. Safuudhaa dhugaa rabbii safuudhaa miti. Innaan jaarsi keessa nakkana maali jaartiin masarra ciisuun waan jiru maaliif aadaamsitanii iyyuu walirra ciisaan jirtan akkanatti yoo this is faranj akka faranji akka jira jirti this is faranj. And this is jaarsi akkana yoo argame jedhe hiyyeessalle tanan dulla chalkaan irra deelee hin jirre barbaadan. Man namni ifa aadaamsee iyyuu walirra ciisaan jiru meeqa isin immoo ati immoo irra ciisime nu agarsiise abibi. Laala atirran ciisin laala ciisun. No akkasitti bareeda akkuma bareeda. No inni gaafa irra ciisu moor bareeda taama kiyyee dhiisi qoy. Laa habibti laala maaltu moor bareeda bifti. Ani irra baanaan akka ishee qalliin beeku. Laala atin qalladii. Dalagaa seetaa. Akki ammaa kun nu ta'eera. This is romance. Nu ta'eera. Natitti mutee namas batee romance baalla shershir larg. Anna shabachaatanii bakka wallaahi yeroo hunda walirra ciisaa kottaa. Amma laala osoo dhiira tokko taateeti amma inshaallah akkanatti akkana ciisuu nuti osoo gabaa keessa iyyuu waliin gabbahee deemeeti ofirra ceelaa adeema inshaallah. Yaa walirra ciisaa wal'aanuu irraan buu jaarsa kiyyaatuun heerume heeruman ciisa saa 24. Habibti irra ciisuu jettu. Saa 24 sun ta'in galgala gisee dalagaadhaa gallu walirra ciisna. Taattaa godhamee miira fi seenaa warri koomantiin siyaa kaarii. Bakka san ka zigamti. Way haati. Ati ammaan taate taatee jirta ammaan taate. Waa hundaan beekanii anka jedhu fatiyyee. Makiin illee heerumte silaayyuu bakka gaarii qabatte kiyyaffan kee rabbiin xumura nu agarsiisu kaa lubbuutii yakeen. Ani 2005 jaalalleen kiyyaa yaana jedhee jira kan kee barbaadadhu ayyee. Haadhatiyya. Tawachaate waaki. Haadha faatee adabbii bareedduu adabbii. Baalla andee zigamtu kabalaat. Ati haadhatiyya barranyaa kubbaa miilaa taatu. This is crazy. Maki sami ke salalarti am shirf maki amma yero gaba sami ke so sai simbar baranya please copy link ki yesuma bator barra jira copy link ro shan goda family tap goda min de desilalu ba Allah wallahi we are gifters no ni gifteran kabno kajali kashor sharukan ani koi kajedu isine sadalatota isati finne makesa giratan sa
Baase ene goddanyaa gumaati goddanyaa jaarsa keeti yan bar. Wallagga ijoolleen kun wallagga. Wallaggaadha isin? Yaa. Dhugaa goddanyaa gumaadha. Goddanyaa Yaa gumaadha namni baay'ee. tareen gaddisatu fooloo godhe Wallagga miisi. Ansin argine koomentii jalatti fooloo si godhee tureeyyu. Jechuun ijoollee wallaggaadhaati isin? Yaa. Duuti kiyya dhiira wallaggaa jala haa taatu bismillaahi bakka. Kana taanaan. Habiibti dhiira wallaggaatti na heerumsiisee na ajjeesu kana booda dhiira wallaggaa malee ijji koon argu. Wallaggaa demoo shawaadha. Harargee irra jijjiirtee? Qoy tasgabbaa shawaadha wallaggaa mee? Atu miira keessaan ba'a. Naqi keessaa dhugumaan. Eessa naayini kabaalla shawaa moo wallaggaa? Ka jedhu qoyi. Maal jechuu barbaadeeti? Eessaan dubbanna miira biraa keessa jira yaa rabbii kiyyaa. Guys, warri koomenti maal ta'e israa? Abiibti maal taaptaa godhaa jira uummanni xaabiyaa biraa keessa jira maaltu taaptaa godhaa jira? Lafatti dhalatti illee hin beeku amman. Lafa hin jiru illee hin beeku. Waliin jireenyi keessa waggaa meeqa qoyi? Illee hin beeku. Waynis Waliin jireenyi keessa waggaa meeqa? Romaansi walla akkanatti fedhaan laal. Rifeensa si akka nama naamu gisee qaqqabu argitee gaa? Si akkanatti duubatti qaqqabu. Kono ayyaa rabbii kiyyaa. Nama faanaan gootuun hin dhuma. Mana haadha kiyyaa jira. Qabeenyaa haadha kiyyaa lafa jira. Taraa sa'a barbaaddetti na bira dhufta laal. Anis garuu akka isitti sirra ciisa. Okay? Ani immoo ati faana irra ciisuun fedha. Walirra tara. Hin dadhabde tara walirra ciisa. Absi. Garraamiidha isheen si eeyyamti. Si jira buchoo. Masaanuun eeyyamti? Guys, taaptaa godhaa bannaataችሁ taaptaa mangoon. Ilaala Oromoo isin amma this is faranji nuuroo jedhama kan jira amma akka faranji jiraataa jiran. Wallahi this is romance. Amma wal baattanii fa'aa hin fiigdanii miti mana keessa makaddaadhaan wal dirkuttanii mana keessa makaddaadhaan fa'aa. Akkas. Ayiwa. Wal fiigsitanii. Sirriitti. Wayni.